kaaba shaggar kana dhufan egaa akkasiin eebbisan akka waliin dubbattanii bifa gaariin adda baatanidha. Kan biraan ammoo jaaroliin kun yeroo dhufanitti orruma qaama mootummaa yookaan caasaa mootummaa koloneel Abiy kana keessa jiran poolisoota haa ta'u kana walitti isin fidanii qalanii waliin akka isin dubbisanii turanidha jalqabarra jechuudha egaa dhiyeenyaa kana osoo hin taane. Haa ta'uti warri amma mootummaa koloneel Abiy kana keessa jiran warra impaayera Itoophiyaa jiraachisuu fi qabsootti jirudha. Warri immoo waraana bilisummaa Oromoo keessa jirtan akkasumas deeggartoonnii fi uummatni Oromoo bal'aan immoo warra Oromoo bilisoomsuu Oromiyaa walaba baasuu mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaa dhaabuuf qabsaa'aa jirudha. Walumaa galatti dhiyeenya kana lolli guddaan banamee jiru kan Oromoo fi impaayera Itoophiyaati jedhama. Meegaa namni dhiiga Oromoo qabu kan waraana raayyaa ittisaa ta'u poolisa koloneel Abiy ta'ee jiru fira Oromooti jechuu dandeenya yookaan waraana bilisummaa Oromoo oboon obboleessa jechuu dandeenya akeeka isaan qabsaa'aa jiraniif akka qabsaa'aa tokkotti meeshaa kanaaf hiikattamii laattu. Egaa wanni guddaan kaleessallee ilaalchi dogongoraa asirratti ka'aa ture lolli amma waraana bilisummaa Oromootii fi waraana raayyaa koloneel Abiyyiin hoogganamu gidduutti ta'aa jiru kun lola Oromoo gidduutti jedhanii qabsoo uummata Oromoo gara dabarsuudhaaf wanni ta'aa ture ni jira. Yaa taatuti addi bilisummaa Oromoo qabsoo eegale 1973 gaafa addi bilisummaa Oromoo qabsoo eegalu OPDO'n hin hundoofne iyyuu hundeeffamuudhaaf hin yaadamne gaafsuni qabsoon teenya impaayera Itoophiyaa waliin turtee haga irraatillee qabsoon nuti gaggeessaa jirru qabsoo uummata Oromoo fi impaayera Itoophiyaa gidduu. Yaa ta'uti raayyaan ittisa biyyaa koloneel Abiy yeroo godhamu kunillee irra caalaan isaanii kalaqootuma saboota ollaa keenyaa warra kaleessa ilaalcha tuffii nuuf qaban ilaalcha diinummaa nuuf qaban warra Oromoon gammadee waliin akka bulu hin barbaanne warra argaa fi dhageettii uummata Oromoo yookaan sagalee uummata Oromootu dhaga'uu hin barbaanne warra qabeenyaa uummata Oromoo saamuu barateen hoogganama. Kanaaf jarri kun jalqabuma iyyuu nama afaan Oromoo isaan biratti dubbate akka diinatitti ilaalu akka waraana bilisummaa Oromootti ilaalu ajjeesuudha hidhuudha sagantaa akkasii qabu. Kanaaf hariiroon nuufi isaan gidduu jiru an akka kiyyaatitti hariiroo diinummaa yoo taate irraa kan hafe hariiroo obbolummaa isaan waliin hin qabnu hidhee jala muleetitti himuu hin danda'a jechuudha. Kanaaf isaan illee gochaa suukkaneessaa kan akka dubartii gudeedu jaarsa kabalu jaartii salphisu uummata keenya baqatee akka bosonatti galu gochuutti jiranii isaan illee diinummaa waraana bilisummaa Oromootii miti uummata Oromoo waliin qabaachuu isaanii gochaadhaan agarsiisaa jira waan taateef nuuf isaan gidduu hariiroo obbolummaa ni jira jedheetillee hin amanu hariiroo diinummaa yoo taate irraa kanas hariiroo obbolummaa waliin hin qabnu jedheetiin amanaa jechuudha. Hayyeegaa horaa bulaa uummanni Oromoodhaa jalqabuma warra kaaniin moofamee oboona hiikkatuu jechaa ture. Mootummaan amma jiru mootummaa Oromooti jechaa ture shira isaanii kanatti waan dammaqee jiru fakkaata. Kanaafis garuu oboon hiikkachuu hin qabuutti deebi'e. Maaliif uummanni Oromoo yeroo garaa garaatti ejjennoo dhabee gaggalagala yeroo tokko waa'ee walabummaa yeroo tokko waa'ee keessa 39 haasaa yeroo kaan immoo waa'ee Itoophiyaa dimokiraatessuu haasaa uummanni Oromoo haa ta'uti oboo fi addi bilisummaa Oromoodha kan inni qabsaa jiru bilisummaa walabummaa fi mootummaa birmaduu dhaabbattuudha. Isa kanarratti maaltu walaallammii uuma laata? Mee yaada keessan nuuf qooda akka kaaba shaggaritti immoo dhimma kanarratti maaltu hojjetamaa jira karaa oboodhaa jechuu kooti. Egaa uummati Oromoo qabsoo baroota dheeraadhaaf gaggeessaa ture. Qabsoo baroota dheeraadhaaf gaggeesse keessatti du'a hamaa du'ee jira. Qe'ee isaatirraa buqqa'ee jira. Qabeenyi isaa barbadaa'ee jira. Ilmaan itti dhabee, jaarsa itti dhabee. Achi keessatti uummati kun kallattiin qabsoo keenyaa karaa kamii karaa qaxxaamuraa illee haa ta'u kallattiidhaan karaa kamiin yoo deemne bilisummaa barbaannu ta'an argannaa yaadni jedhu keessaatti uumamuu hin oolle. As keessatti illee osoo uummati Oromoo qabsoo isaa duratti dhiibaa jiru namni ani Oromoodha ofiin jedhu ani Oromoo irraa hin dhaladhee uummata kanaan bakka bu'aa ofiin jedhu Oromoo keessaa filamee maqaa uummata Oromoo iddoo amma muummicha ministeeraa kana taa'uunsaa qabsoo uummata Oromoo agartee tokko gufachiisuu hin oolle kun immoo tariitiin egaa namni qabsoon irra turte tarii asiinillee ta'uu ni dandeessi yaadni jedhu uummata keenya keessatti uumamuusaa waan hin oolledha. Egaa sun uummata Oromoo akka ta'e tokko laaffisee ture warri sun dhaggeeffachuutti deebi'ee tariitii karaa kanaan yoo taate bilisummaa barbaannu ta'an argachuu ni dandeenya hawwiin jedhu keessaatti horamee ture. Yaa taatuti warri amma nuti Oromoodha ofiin jedhanii impaayera Itoophiyaa talleen bulchaa jiran naannoo Oromiyaalleen bulchaa jirani
ummata Oromoo isaan bilisoomsee uka diinatiin isaan baase kan deebi'anii salphisuu isaanii waan hubataniif ummati Oromoo dammaqee akeekaaf kaayyoo kaleessaa kaan qofatu nu baasa jedhee jala muree irraa hubatee jira. Kana booda ummati Oromoo waan deebi'ee lammata sobamullee natti fakkaatu ummata kana booda goyyoomsuun illee waan danda'amuun fakkaatu ummati naannawa kana kakaaba shaggar kakee jiraannu har'atti waan jirtu hubanneef irraa kan kaleessaa nutti fakkaatte ni taati jennee harree qallee ta'uu dinnaan harree gannee ta'an nutti taate dhiirota kaleetiif dhiifama kana booda waliin qabsoo teenya sineensinaa ilaalcha jedhu qabaata. Yaataatuti wanni amma siin kun uummata Oromoo xiqqoo duubatti jechuun isaan ollee sirri sun immoo har'a hubatamee uummati keenya gara walabummaa bilisummaa uummata Oromoo mirkaneessu jirkaatti deebi'ee garasumatti socho'uu jira jechuudha. Meegaa akka waliigalaatti uummanni Oromoo maal godhuu qaba keessumaa dhimma hidhannoo irratti dhaamsa waliigalaa waraana bilisummaa Oromoodhaa zooniilee garaagaraa yookaan godinoota Oromiyaa garaagaraa keessa jiran hundumaaf illee yoo dhaamsa qabaatte dhaammadhuutii gama koon armarratti nu obbaasa. Egaa konkolaataan shufeera hin qabnee fi mootummaan yaada uummataa giddugala godhatee hin sochoone yookaan mootummaan yaada uummataa hin dhaggeeffanne xumurri isaa ofiifillee qilee dhaqee uummata sanallee qilee dhaqaa. Egaa uummati Oromoo har'a waan jirtu haala jirtu hubatee jira waan taateef konkolaataa shufeera hin qabne kanallee mootummaa uummata isaa hin dhaggeeffanne kanallee akka jala hin hiriirre gochaadhanillee jechaanillee itti agarsiisuu jira waan taateef uummati Oromoo kan hin hubannellee yoo jiraate akeeka ganama irratti wareegameef akeekaaf kaayyoo adda bilisummaa Oromoo irratti salphatee qabeenyaa fi mana maatiisaa itti dhabeessaan jala hiriiree qabsoon uummata Oromoo hada fi taphaatutti bilisummaa fi walabummaa uummati Oromoo wareegaa irratti baasif ta'an haga galma geessutti akka qabsoosaa waliin tarkaanfatuun dhaamsa dhaamaa fi wanti guddaa gochuu qabu salleen gaafa hin qabne gaafa isaa of harkaa hin qabne eeguu fi gaachana ofii diina meeshaa baay'ate of duraa kaasee tokkummaa isaatiin jaalalaa lama oliif walabummaa bilisummaa isaa gonfateera. Har'allee uummati Oromoo tokkummaa kalees gabrummaadhaan dhabe ta'an deebisee kan gonfatu yoo taate kan wal dhaggeeffatu kan wal jala hiriiru yoo taate diina har'aa nurkutuutti jiru kana dur dhaabbatee akeekaaf kaayyoo isaa sana akka galmaan gahu abdiin qaba. Dhaamsi kiyyalleen uummati Oromoo tokko ta'uu qaba, jajjabaachuu qaba, hoggana isaa dhaggeeffachuu qaba, akeekaaf kaayyoo ganamaa ta'an irratti cittuu qaba, dabaasaa beekaasaa jabeeffachuu qaba. Wal dhageenyee tokko yoo ta'an diina keenya wanni hin injifanneef hin jiru jechuun barbaada. Mootummaan amma uummata Oromoo tan bulchaa ofiin jedhu kuni osoo uummati kun beelaa jiru Ameerikaan illee beela'uu jirti. Osoo uummati kun baqachaa jiru, osoo uummati kun hidhamaa jiru, kun biyya Awurooppaa keessatti illee taatee jirti. Waan kana nu qofa dhaggeeffadha. Waan jedhutti jira hin taane keessa garee jira. Gam tokkoon keemikaala rukutamuu jira. Akkuma namatti jedhe gam tokkoon ollaa keenya diinni nutti duulee makalaakaa waliin ta'ee fixuutti jira. Yookaan raayyaa ittisa biyyaa jedhan kana waliin uummata keenya fixuutti jira. Yaa taatuti uummati keenya immoo gam tokkoon warra bakkatti meeshaa ofii dabarsee gurguruu jira keessa'uu gam kaabaa kanaanii ati lollaadha waan taateef lullee daangarra jirra waan taateef uummatuma keenya harkaan mallaqa gurguddaan meeshaa bitanii boru meeshaa sanaan nu waraanuuf qophiitti waan jiraniif uummata keenya wanni naaf meeshaa keessan dabarsitanii gurguruu akka hin qabne meeshuma har'a nurraa bitan kanaan boru jarri kun waraanuu akka danda'anitti dhaama fi uummati Oromoo guutummaa guututti diina malee fira akka hin qabne beekee waan of harkaa qabu gaachanallee haa qabaatu eebollee haa qabaatu waan qabu jabeeffatee daangaa ofii kabachiifachuudhaaf qophii ta'uu irra jira. Waraanni bilisummaa Oromoo carraa lubbuu uummata Oromoo tiksuu argate hundi ka daangarra jirullee haa ta'u ka kallattii garaagaraatiin diina nurratti duulaa jiru kanatti dhiyoo jiru uummata isaa cinaa dhaabbatee lubbuu uummata keenyaa akka baraaru qabeenya uummata keenyaa akka baraaru dhaamsa naamaa fi galatu. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota